Arraas gaafii jabduu takkaan siif qaba. Haa gaafadhu. Qorannoon takka dubartoonni warra lixaa hedduun ilmoo dhaluu dhiisanii jetti. Ati akkami waan kanarraa quba qabdaa? Waan kana dubbisee jira madura. Sababaan ilmoo dhaluu dhiisaniif hedduutu jira. Mee sababaa beekturraa waan muraasa nuuf himi. Sababaan duraa jaatanii jiru addunyaati. Dubartiin takka hanga barnoota xumurtee eebbifamtutti ilmoon dhaltu. Barumsa xumuruuf yeroo dheeraa barbaachisa. Eega eebbifamte boodaas hojii argachuu qabdi. Gaafa hojii eegaltees maallaqa hanga tokko walitti qabattu malee ilmoon dhaltu akkasi. Kan biroo ammoo waahila jireenya ilmoo irraa dhaltus haala gaariin qorachuu qabdi. Nama tokko hojii osoo bultiin ijaarin yeroo dheeraaf hojii turtee hanga haala isaa sirriitti bartutti ilmoo irraa dhaltu. Kunis sababaa birooti. Jiruun isaanii akkasi. Ammatti tana caaltuutu dhufe. Dubartiin takka ammatti ilmoo dhaluuf haala mijaawaa yoo hin qabaanne if dura gaafa manguddoomtees ilmoo argachuu dandeessi. Inumaa eega isiin duute boodaas ilmoon sii akka dhalattu godhuun ni danda'amaa ja'an doktoroonni. Dhugaadha. Teknooloojiin kun mirkanaawee hojiin eegalamee jira. Tanaaf waan biroo kan isinitti himnu hedduu qabna. Suurri qalbii eegalee jira. Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan suura qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتين هر أسنجا ولترجاني جر أضيفنو أجائب سي صوتان هدو إسنف أضيسوف ديمنا سمو اسم بوهارسا برومس اسنف دبرسنا راديو خيسن نور الهدى صورة قلبي لقيفتشوتي جرتن الرواء هرمات دبرتيتين سغنتا تينيا إيغل غافريا تكنولوجيا أجايبا كون هرمات دبرتي كيسا تججيرام قدتا فيدو دنداج دمي أبدتما كيسا تو دبرتو تلمو أرغچو دبنيف أو دوغمچوتي أديم سيسا أكا والتتادا garuu bu'aan isaa waan ajaa'ibaati. Dubartiin takka ammatti ilmoo dhaluuf yoo qophii tahuu baatte doktora ogummaa kanarratti bobba'ee bira dhayxee haala sii ibsitiif doktorris qorannoo barbaachisu eega gaggeesseen booda dawaa hedduu ajajaaf. Isiinis guyyarraa gama hospitaalaa deddeebi'aa lilmee jiratti. Dawaa biroo kan ajajamuufis tartiiba isaa eedee fudhatti. Tartiiba uumamaatiin ovaariin dubartii baatii tokkotti hanqaaquu tokko hormaataaf qopheessa. Dawaan lilmeedhaan dubartiif kennamu kun ammoo ovaariin dubartii tanaa hanqaaquu hedduu akka qopheessu godha. Yeroo kanatti dubartiin tun abbaa warraa isii irraa fagaachuu qabdi. Guyyoota 8 hanga 15tiif lilmee fudhattee eega ovaariin isii hanqaaquu hedduu qopheessee booda doktora bira dhayxi. Doktorris garaasii baqeessee gadaameessasii banee hanqaaquuwwan qophaa'an tanniin keessaa guura. Achi booda meeshaa bifa addaatiin qophaa'etti naqee maashina tajaajila kana qofaaf qopheeffame keessa galcha. Maashinni hanqaaquu tana firiiz godhee akka haala sanirraa hin jijjiiramne godha. Tooftaan kun egg freezing jedhama. Hanqaaquu dubartii firiiz godhanii tursiisu jechuudha. Akkuma foon yeroo firiizara keessa kaayamu cabbii tahee yeroo dheeraa turuu danda'utti hanqaaquun dubartiitis tooftaa addaatiin yeroo dheeraaf akka turuu danda'u godhama. Turtii yeroo dheertuu booda gaafa intalti hormaataaf qophii taate hanqaaquusii maashina keessaa baasanii sanyii dhiiraatiin walitti makan. Hanqaaquun tun akkuma sanyii dhiiraatiin walitti makamteen fertilaayizeeshiniin uumama. Kana booda fuudhanii gadaameessa dubartii keessatti deebisan. Yeroo tana ulfaa'uu jalqabdi. Tooftaa ajaa'ibaa kanaan dubartiin umrii barbaaddetti ilmoo argachuu dandeessi. Wanti guddaan barbaachisu dursanii hanqaaquu ol kaayuudha. Yoo hanqaaquun maashina keessa naqamee kaayame gaafa isiin umriin dulloomtes hanqaaquu isii kan maashina keessa kaayamerraa akka ilmoo argattu godhama. Yoo isiin duutes hanqaaquma isii kana fayyadamanii gadaamessa nama biroo kireeffatanii akka ilmoon isiif dhalattu godhan. Addunyaan teknooloojiidhaan hangana fagaattee jirti. Dhimma kanarratti hayyoonni Islaamaa maal ja'an? Wanni kun ija shari'aatiin akkamitti ilaalama waan jedhu irratti deebisaa kennuun ammatti ulfaataadha. Teknooloojiin kun waan haaree waan ta'eef ulamaan gad fageenyaan qorachuu isaan barbaachisa. Wanti qoratamu waan hedduutu jira. Miidhaan wanti kun qaama dubartii irratti fidu maal fa'a? Ilmoon bifa kanaan dhalattu ilmoo akkami? Rakkoon fayyaa kan ilmoo irra gahu jira? Dubartiin tooftaa kana fayyadamuu dandeessu dubartii akkami? Warri fayyadamuu hin dandeenye hoo warra kami? Qabxiiwwan akkanaa gadi fageenyaan eega qoratamanii fatwaan irratti kennama. Olamaa'ii qofaaf osoo hin taane wanti kun ogeeyyii fayyaatiifis waan haarawa. Miidhaan wanti kun qabu guutuutti hin mirkanoofne. Ammaaf dhimma kanarraa hanganuma jennee gama sagantaa teenyatti seenna. Arri guyyaan safar 29 bara 1446
akka lakkoofsa hijriitti. Septembar 2 bara 2024 akka lakkoofsa milaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 27 bara 2016 hoggaa ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Yoo hayyama rabbii guddaa taate arba'aa dhufuu iyyannoo haaraa keessummeessina. Liinkii iyyannoon irratti ergamuuf jiraattu isiniif maxxansina. Akkuma amma dura isiniif himaa turre namoonni iyyannoo ergachuu feetan iyyannoo keessan dursaa barreessaa qopheeffadhaa. Saa iyyannoon ergamutti waan barreessitan copy paste godhaa foormii irratti guutaa. Amma suduudumaan gamaa dhaddacha jaalalaatti ceena. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa galmee iyyannoo 710. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyya Raatu Qaa'aa jedhama. Barnoota digirii jalqabaa waggaa xumuraa yuunivarsiitii Jimmaatti barachuutti jira. Intala takkaa yuunivarsiitii keessatti wal barree akka wal jaalanne. Akkuma barnoota xumurreen aruuza godhannaa qophaa'ii naan jette. Barnoota xumuruuf waggaa tokko qofaatu naaf hafe. Guyyaan baallamaa dhihaatte ammoo ani qarshii takkaas hin qabu. Waan aruuza ittiin godhee intala tanaa wajjiin bultii jaaru hin qabu. Sagantaa gabaabduu qopheessee nikaaha qofa godhachuu numa danda'a. Garuu haala dubartii ni beeytan. Isaan cidha guddaa fedhan sagantaa xiqqoon nikaaha qofa godhatanii bultiitti seenuun isaaniif hin taatu. Intala tana ofirraa dhiisuuf jaalala isiitu natti jira. Ammatti fuudhuuf humna hin qabu. Amma fuudhuu dhiisee gaafa hojii argadhe fuudha yoo jedhees intalti tun obsitee na hin eeytu. Nama birootu na jalaa fudhata. Jedduu tanatti rakkadhee mala wallaale. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Dubartoonni cidha guddaa fedhu jedhe akkami dubbiin tun dhugaa? Dubartiin guyyaa aruuzaa takka qofa qabdi. Akka dhiiraa carraa dabalataan qabdu. Kanaafuu guyyaa san ooyifachuu feeti. Dhiirri humna hin qabu kaa? An fedhii dubartii siif himi malee wayii dirqama siin jedheere. Dubartoonni hedduu guyyaa cidhaa haalaan oobisuu fedhan. Akka namni heddummaatee yaa'ee makiinaan heddummaatee tarree galee deemu fedhan. Nashiidaa tokko na yaadachiiste. Heerumni dubiraa qaaloyitee fuuti dardaraa ulfaatte jedha nashiidichi ni beeytanatti fakkaata. Sirriidha. Fedhiin dubartii akkasi. Kun ammoo akka dhiirri bultii jaaruu sodaatu godhe. Garuu yoo jaalalte jiraatte waliif hubatuun numa danda'ama. Fedhiin dubartii akkana yoo ta'e akkamitti wal hubachiisan duuba? Taa'anii wajjin haasawan kaa. Ani miskiina harka qullaati. Waan cidha guddaa ittiin godhuun qabu. Dubbii cidhaa tana narraa laaffisi jedhee dhugaa jirtutti haa himu. Dhiirris tana hin fedhu kaa. Osuma harka qullaa jiruu taajira of fakkeessuu fedha. Miskiinummaa ofii dubbatee of saaxiluu hin jaalatu. Lama jaalachuun hin taatu kaa. Yoo mallaqa qabaate cidha godhee fi si gammachiisuun gaariidha. Yoo miskiina ta'e dhugaa jirtutti himee hubachiisuu qaba. Sun beekamaadha. Kanaafuu ammuma dhugaa walitti himanii walirraa laaffisuu wayya jetta. Haga fedhes of dho'isu. Gaafa bultii jaaran sadarkaa isaa beekuun isii wayyaafaa. Hayyee gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannootti aantutti cehi. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 707. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ani garee sumayyootaa fi bilaalotaa keessatti koree barnootaa keessa ture. Achirratti haala gaariin diin barachaa ture. Barnoota onlaayinaa kanarratti nama tokko wal barree bultii hojii jaaruuf walii galle. Achi booda haala shari'aan hayyamuun nikaha godhannee wajji jiraachuu eegalle. Rabbiin nu milkeessee daa'ima jalqabaa ulfaa'e. Anaa ulfa baatii 3 garaa qabu inni na dhiisee na biraa deeme. Biyya namaa keessatti ilmoo dhaluu waan natti ulfaateef ka'ee gara biyyaa galee isaan achitti wal argine. Isuma biratti ilmoo dhalee hanga waggaa 3 achi ture. Kana booda mallaqa naaf barbaadee gara Ordoon yookiin Joordaan na erge. Anis daa'ima tiyya isatti dhiisee Ordoonitti hojii eegale. Waan dalagee argadhu hunda isatti ergee manaan nuuf ijaari jedheen.
Booda ramee manni nuuf ijaarte maalirra gahee jedhee gaafannaan waan irra jiru natu beeka. Si maaltu si dhibee jedhee naan loluu malee waan takkaa natti hin dubbatu. Eegasii haalli isaa na sodaachisnaan amma booda mallaqa sittin ergu jedhee irraa dhaabe. Eega mallaqa erguu diddee si hiike nageetti naan jedhe. Inni si hiike naan jennaan maatii isaatti bilbilee rakkoo nu jidduu jirtu hundaa himeef. Garuu isaan furmaata takkas naaf fiduu dadhaban. Haala kanaan kontiraata waggaa lamaa Saa'udii Joordaanitti qabu fitadhee gara biyyaa gale. Saa'udii Joordaan jechuun maal jechuu? Isiin biyya Arabaa hundaa Saa'udii maseetti natti fakkaata. Saa'udii fi Joordaan biyya adda addaati kaa? Sun akkasuma isiin biyyuma tokkotti hubatte. Hayyee itti fufi. Gaafa gara biyyaa galu daa'ima kiyya natti mul'isuu dide. Yeroo dheeraa kadhataa oolee dadhabe. Yaadoon daa'ima kiyya hirribanaan dhoorgitee rakkadhus homaa furmaata dhabe. Kana booda ammas deebi'ee gara biyya Arabaa imalee ammas achi jira. Gurbaa kanaan na hiiki jedhee gaafannaanis na hiikuu dide. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Waan siif hin galiintu jira natti fakkaata. Waan naaf hin galiintu jira. Gaafa duraa inni si hiike nagayatti jedheemi. Eega inni si hiike jedhee hiikaan amma gaafattu kun kamire? Anas na dhibde tun. Eega inni si hiike jedhee ni kaan hiikame. Yoo inni deebi'ee si deeffadhe jedhe malee. Daa'ima hoo maaliif itti mul'isuu dida? Mallaqa haa fidduuf kaa. Ajaa'ibuma. Ilmoo isii maallaqaan itti gurguruuf deema jechuu? Akkasuma fakkaatti dubbiin. Hayyee isii maaliif deebitee gara biyya Arabaa imalte? Tunis waan namaaf hin galle. Ammas dalagattee mallaqa walitti qabachuuf ta'a. Iyyannoon isii xiqqoo nama dhamaasti. Hayyee akkuma jirtutti gama abbaa murtii dabarsina. Taate dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama Rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamiisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Addunyaan amma keessa jirru tan fiigichaa taatee jirti. Keessattuu biyyoota guddatan keessatti hojjetanii jiruu ifii gaggeeffatuun hedduu ulfaatte. Kanaaf jecha namni dalagaa 2 fi 3 hojjetee jiruu ifii qajeelfata. Haala kanaan yeroo dheertuuf hojii irratti namoonni bobbahan waahila jireenyaa qabaachuu yookiin bultii jaarrachuun itti ulfaatee kophaa jiraatan. Namni bultii qabu ammoo yeroo dheertuu hojii irratti waan dabarsuuf maatii wal dhabee cinqii fi rakkoo hedduuf saaxilama. Jaapaan keessatti namni kireeffamuu wanni jalqabeef rakkoo tana furuuf fakkaata. Namni maaliif kireeffama? Kaayyoon isaa hoo maali? Quba qabduu teenya arraatiin dhimma kanarraa dubbanna. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Jaapaan keessatti dhiiraa fi dhalaanis ni kireeffaman. Dubartoonni dhiiratti haajamanii kireeffatan. Dhiirris dubartiitti haajamee kireeffata. Dhaabbileen namoota kireessan beekamoodha. Hayyamaas qaban. Seeraa ala osoo hin taane seera qabattee hojiin hundi ifatti hojjetamti. Iccitiin maamiltootaa eeggamtuudha. Makiinaawwan gurguddaa kanneen akka atoobisii irratti suuraa fi teessoo dhiiraa fi dubartoota kireeffamanii maxxansanii beeksisa dalagan. Namni teessoo sanbu'uura godhatee dhaqee nama kireeffata. Namni tokko nama barbaadu beekuudhaaf dursee websaayitii keessa seenee dubbisuu fi beellama qabachuu qaba. Wantoonni namni kireeffamu sun jibbuu fi jibbitu. Akkasuma wanti inni jaalatu yookiin jaalattu ni barreeffama. Kanaafuu namni tokko nama kireeffatuudhaan duratti waa'ee nama sanii sirriitti qoratee hubata. Tajaajilli irraa argatuu danda'us barreeffamee jira. Namni tajaajila kana barbaadu websaayitii kanarraa waan hundaa eega qulqulleeffatee booda nama barbaadu kireeffata. Sa'aatii meeqaa hanga meeqaa turuu akka barbaadus ibsee kaffaltii isarraa barbaachisu kafala. Sababni isaa namni tokko guyyaa tokko keessatti yeroo 2-3 kireeffamuu waan danda'uuf sa'a nama kireeffamuu kabajuun dirqama. Kaayyoo nama kireeffataniif keessaa ijoo fi tokkoffaan namuma itti haasawan argachuudha. Jaapaan keessatti namni yeroo dheertuuf hojjetu hedduudha. Namni sa'aa dheertuu hojiirratti dabarsu kan boqonnaan qabne kun ammoo cinqee hedduuf saaxilama. Namni kanaa kun sa'aa takkaafis taatu nama itti haasawee cinqii itti himatee obbaafatu barbaada. Namoonni bifa seera qabeessaan kireeffaman kunniin zinaaf yookiin wantoota kana fakkaataniif osoo hin taane yaala sammuutiif kireeffaman. Warri kireeffamu kunis warra barate, warra gorsaa fi haasawaan nama bohaarsu, akkasuma cinqii nama irraanfachiisuu danda'ani. Kaffaltiin isaan kafalanis guddaadha. Jaapaan keessatti namoonni haala kanaan gorsaaf jecha kireeffaman ji'atti $2,000 yookiin birrii Itoophiyaa 200 ol argatan. Kanaafuu dalagaan kun dalagaa haalaan guddaa fi galii guddaas qabudha. Namoonni kireeffaman kunniin warra bultii jaarates ta'uu danda'an. Akkuma isinii himne dhimma zinaa keessa waan hin seenneef hunduu dalagaaf jecha wal hubatee jiraata. Gariin namuma dheebotee namatti haasa'uuf kireeffata.
Gariin ammoo maatii wal dhabee cinqaa san irraanfatuudhaaf nama kireeffata. Kan osoo maatii qabu sababa dalagaatiin maatii isaatii wal arguu dadhabee nama biroo kireeffataa jiraatus hedduudha. Jaappaan keessatti nama tokko qofa osoo hin taane maatii guutuu kireeffachuunis ni jira. Namni wacaa fi miira maatii keessa jiraachuun maal akka ta'e beekuu barbaadu, akkasuma namni ayyaana dhalootaa fi ayyaanota biroo kanneen akka eebbaa ayyaaneffatuu barbaadu, namoota yookiin maatii guutuu kireeffatee isaan wajjin yeroo gammachuu dabarsa. Eegaa kun hundi rakkoo kophaa jiraachuun fidde. Namni namaaf haalaan barbaachisa. Amantiin teenyaas gamtoomatti nu ajajje. Salaanni jamaa jiraachuun saatuu kanuma faadhaafi. Namni kophaa isaa jiraatu rakkoof saaxilamuun saan oolamu. Gaafa rakkate ammoo waan itti irkatu yookiin isa bohaarsu barbaada. Islaamummaan yeroo qabnu hunda akka seeraan qoonnee itti fayyadamnu nu ajajje. Yeroo Rasuulli sallallahu alaihi wasallam lubbuun jiranitti sahaabonni tokko tokko soorata lagatanii guyyuu soommanuuf maatii dhiisanii masjidatti galuuf akkasumas dalagaa dhiisanii ibaadaa qofaaf if khanina jechuu isaaniitti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dallananii lolan. Wanni hundi madaalaan gaggeeffamuu akka qabdu gorsan. Jaappaan keessatti garuu qaala'insi jiru boqonnaa isaan dhorkee sa'aa dheeraaf hojjechuun cinqaa fi rakkoo hedduuf isaan saaxile. Nama kireeffachuun kun garuu yeroo furmaata ta'us balaa fiduun isaa waan oolamuu miti. Dhiiraa fi dhalaan kophaa bahanii taa'uun rakkoo biroo hordofsiisa. Ammaaf garuu akkuma makiinaa fi manaa Jaappaan keessatti namnis kireeffamaa jira. Tana quba qabdu. Raadiyoon Nuural Hudaa sagantaa suura qalbii dhageeffachuu jirtu. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin Afarhee Adamii fi Usmaan Abdullatiiftu si wajjin turre. Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheessee obboleessi keenya Muhammad Awwal Abdullaatiis nu wajjin ture. Waan hanga xumuraa obsaan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana. Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi aakhira harkadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الهدى صورة قلبي مسلمة